Iraan, Israa'elii fi USA akeekkachiifte. Iraan Ameerikaa fi Israa'el irratti haleellaa haaloo ba'uuf kan akkanaa kanaan dura argite hin beekneen fudhadha jette akeekkachiifte. Qondaalli nageenyaa olaanaa Iraan Alii Laarjaanii har'a biyya isaanii tarkaanfii kana kanaan dura hin argamne Ameerikaa fi Israa'el irratti akka fudhattu himaniiru. Laarjaaniin erga miidiyaa hawaasaa isaanii X irratti barreesseen kaleessa Iraan, US fi Israa'el irratti misaa'ila dhukaaste. Haleellaan kun miidhaa geessiseera. Har'a garuu humna kanaan dura arganii hin beekneen isaan rukunna jedhe. Tiraamp gama isaaniitiin yoo doorsisa ishee irraa of qusachuu baatte tarkaanfii cimaa akka fudhatu ergaa cimaa kennaniiru. Iraan irra deddeebiin haleellaa misaa'ilaa fi dirooniin biyyoota giddu galeessa Israa'elii fi buufata waraanaa Ameerikaa naannoo sana jiran irratti ganamarraa dabalatee haleellaa raawwachaa turte. Israa'elii fi US haleellaa kana ofirraa deebisuuf carraaqii taasisanis naannoo buufata waraanaa Ameerikaa Teel Aviivii fi biyyoota Arabaa birootti dho'insi mudateera.